Ifam wajji yeroo tokko inni haasofitanii garuu suuraan kun suuraadhaan fakkaatee suuraadhaa kan ol deebisaati. Akka beetanii isarraa sagalee suuraa kun bara namaati. Suuraa haadha kaasi. Ani luun jullaa dhuga suuraa haadha kaasi. Suuraa haadha namni tokko namni haadha qabdu laal. Haadha namni qabdu suuraa haadha. Suuraa abbaa, suuraa obboleessa, suuraa obboleetti tokko. Bareeddoo doo suuraa haasatti darbin dura kaasisiisi ba'alla. Dura kaasisiisa. Kaasi haadha wallahi ilaalle yoo ani dhiifama suuraa biraatti dura irra jira. Kaasi Oromiyaa kaasi. Oromoo kaasi ba'alla. Ifa ila muka tinain eredin haga gabbahe wallahi billahi tallahi ifa ma haga gabbate ummata kiyya qaali saba kiyya qaali uga isin gahay mandida isi warqi da jettutti angaten qallalon ji ay tomanteshtu Oromoo kaasi Oromoo lu agay kaasi me kada kaasi sabratti funna Oromiyaa kaasi Nutulfaatee jedhama kun dhugaa haadhaa kun haadha kaasa dhugaa. Haadhaaf kabaja qabna, haadhaaf ulfina qabna, amantii keenya keessatti amantii keenya keessatti kaasi namni innu haadhaan kabajee bar innu jarana salaamatan jettanii innu haadhaan kabajee bar innu kabajaa qabu isa kabajaa haadha ofirraa buusee bar saree jasirraa tortora. Haati ta'e odoo haadhati jabee bakka kana gaahee osoo ta'e wallahi daqiiqa haasa'u miti imimmaan qabachuu hin danda'u. Kaasi Oromiyaa haati ta'etis akkuma san bakka haadha ta'etis san kaahee haadha nama. Namni haadhila guddisa badduuni ganama guddisa baddi. Sigalee nama guddisa bade immoo laaltanii haadha kabajamtuu ulfaattuu kaadhimamtuu tana wallahi asirran kaahin rabbii si qabe kaasi. Aggeeffadha. Namni haadha namaati kabajaa qabu kaleessa nama 4,800 irratti taa'ee innaataa nenna hoo jedhee afaan abashaatiin nu arrabsu sani haati teenya barka duute biyya jalatti arrafamtee bar ka jirtutu gubbaan dhugaa dubbachuun nuun arrafamee bar obboleewwan teenya mooyyuu aggeeffadha ilmaanna sagatee hin boyna na jalatti reedii fi nuuf hin kabajne akkamittiin takka mootii ta'uu barbaadan malee waan biraa barreeffadha boyna reediin si jamar rifeensa haadha isa kabaja ofirraa isa kabajaa buuse Oromiyaa warri boosan wallahi waa barreessuu barbaadnaan mootii akkan taanee barbaadan imboyna mootii jala galcha odoo ana arrabsee odoo si arrabse ani sareedha nama social media kana ummaan isaa garuu social media kana mootii qabaa Sinittima no duru me muti qabada duru nu arrabsa warri kaayiroo dhaggeeffadha namni haadha isaanii tuqan jiru agamma garuu kalee galgala haadha teenya golatti obboleewwan teenya miskiinan biyya keessa jirtu golatti arrabsaa burereedin maaliif ummata miidiyaa irraa jedhee akkuma amala isaanii nu arrabsuu dadhaban maaliif haati teenya arrabsamti kaduut dhaggeeffadha sinittima shamarran arsii kabajaa qabdi dhaggeeffadha shamarran arsii shamarran iyyummaa harka kennattus mati durummaan boontulle mu isin gale maaliif buusi jechuudha Malik jedhinaan iyyuu jedhinaan iyyuu waan akkana naan jennan bu'a nama hedduu arrabsaa warri haadha isaatiin haa jirtanii haadha teenya illee akkasitti na'uu qabdan ture jechuudha. namni misheeji illee itti barreessee Dubai irraa illee itti bilbilanii haadhateen hedduu arrabse dhugaadha afaan Amaariffaatiin arrabse ishi inni maraatee nama likkii hin jirre wajjin aniif atillee tokko taa'anii kanatti laala warri waa barreeffachuu barbaadan muutii taata waan ta'eef imimmaan gadi hin buusina barruu keessan barreeffadha waan barbaadan warri ashangolitti boosuna jalatti wanni jettan muutii isin naqee jira akka jirtan dhaggeeffadha warri ajalaa isin quuqee reedin isin quuqee Asan ofirraa Oromiyaa nurra gad buusinu warri haadha haasaa obboleewwan teenya guutuudha barka eda walatti arrabsan Oromiyaa warra haadha kaasisiin jedhu san gabbuusin kaasin leesh kaafta inni haadhan kabajne nu asitti walii galaa hin jiru laal asitti walii galaa hin jiru walii haa galu namni haadha qabu haadha namaa kabaja haadha teenya tuutu arrabsaa bule bareeda
Boolla seessisna haga inni dhiifama nu gaafatutti wallaahi billaahi tallaahi hin dhiisnu hundi keenya jechuudha. Garuu momee haati dambii qabdi inni haadha teenya arrabsee bara haadha tiyya arrabse haadha tee kan arrabse. Ni ndau goru kana jechuudha. Kaleessa haati tiyya arrabse Inni osoo haadha fi kabajaa gabbahee haadha haadhatiin arrabsu hin buusina. Haga inni dhufee dhiifama gaafatutti namni haadha fi kabajaa nama narrabsu hin buusi. osoo haadha fi kabajaa qabaatee nun arrabsu. Kuffatti hin buusina. Oromoo arsii Buusinaani. Bakka haati teellallee qaba kaadha isaati. Inni kabajaan goone haadha isaati. Inni irraa gadi hin bu'ina. Hin buusin illee irraa gadi. Haati inni gabbahee jiru. kabajaan qabuuf jechuudha. Isatu haadha fi kabajaan godhe. Osoo haadha fi kabajaa godhe gabbahee nun arrabsu. Haadha kabajaa jechuudha. Haadha fi osoo kabajaa qabaatee gabbahee shama arsiin arrabsu. Tiyaaf jedhee yoo itti amanee dhiirri tokko fuudhe ani maaltu asirraa afaan na bansiisa asirratti sinna seensise tokko Nasrii Aanole ilma sabboona ilma qabsaayaa ilma umriin isaa xiqqaa ka keessi isaa guddaa kama sooshaal miidiyaa kana gubbatti argaa jirtan ka dubartii namaa hin galabbanne ka haadha namaa abbaa namaa hin galabbanne ka jechi fokkataan isa keessaa hin baane gaafa duraa niitii isaa jala deemanii qosoo qosanii akka inni asirra bahee waa dubbatu ka godheennu ilmaan sikkoo mandooti abo dhugaa walitti himneetiniin wal qulqulleessinee miidiyaa kanarraa wal wajjin jiraanna malee nama arrabsuun dookumantiis hin barbaachisu. Jazbummamarraa kan ka'e marqaa hin ooltaa jechuudha. Garuu nuti warra nama marquu fi warra gandaa fi kutaan nama qoodee haadha nama arrabsu jala oolla. Isa fooloo goona, isa guddifna. Osoo beekaa jala deemnee akkana hin taane. So wanni asirra jiru obboleeyyan tiyya fiizaan hin bu'aa fi hoolama osootiisu oromiyaa osootiisu biyya arabaa dhufaa barra. Beekan xayyaara oofaa wallaalan garuu xayyaara keessa albaa deemi fincaa yoo jedhan xayyaaruma san keessattuu albaa fincaa'u nama hedduu fincaan qabateetiin biyya arabaa kana dhufe hin sodaatan fincaa'u. Ka akkanaa kanatti nu balleesse tiiktookii fayyadama. Lookeeshinii naa erguu yaateettuun viidiyoo sitti erga. Lookeeshinii waan hin beeku. Tiiktookii irratti garuu araadaa fi beekaan akka isaan jiru. Sabboonaa fakkaatee gandaa fi kutaan qoodee bultii namaa keessa seenee niitii nama jala arrabsa. Si arrabsa gassi deebisee. Dogongora kana yoo dhuguma miidiyaa fayyadamnee warroonni bebbeekamtii qabdan ka dhugaaf dhaabattu ka oromummaaf dhaabattu ka akka rasuulli rabbii alayhi salaatu wasalaam intala muslimaa taatee ilma muslimaa taatee karaa isaanii qabadhee hin deema yoo jette silaa karaa isaanii maal qabannaa miti bifa kana yoo wal gorshinee wallaalummaa kana keessa wal baasne malee wallaalummaan nu dhiisaa hin jirtu karee didhiisimeeti. Sigalee niiti mana Nasrii Aanole tana maal godhan inni ilma eenyuti ilma Oromootii mi'abo intalli sun intala eenyuti intala Oromootii mi ilmi namaa ni dogongora rafuu dogongora irra siita ramaa yoo irra tare ummanni kun maal rakkoo qaba intala shamaraati intala shamaraatu barnaa isin jedhaa jirti miidiyaa kanarratti abbo intala eessaati isiin sun natu quba sitti naqee isin jettii bar intala shamaraati akka taate intala shamaraati akka taate qaama saala ofiitiin qaama saala shamara biraa arrabsaa jirtii bar. Sigalee intala dhiin irraa dhaabate jetti. Isiin uummataan isiin niidi ka dhiisiseenu rabbii alamaati bara. Dubartii akkanas safuu dhabdee miidiyaa kana banatteetiin asirraa marqamtu. Sigalee jala deemnee harka dhooyinaaf gootittii teenna itti fufi akkana taatiif beerri guguddoon tuyyaa keessarra baate. Ta bultiin harkaa bade daa'ima biyyatti gattee jaarsa ofii biyyaa waakkattee asitti dhiira meeqa wajjin jiraataa jirti. Asitti waa meeqa dabarsaa jirti. Intalli kabajaa qabdu jidduma kana hin jirtu jechuu kootii miti. Waa hedduun nu keessa jira obboleeyyan tiyya. Reediin homaa rakkoon qabu. Siin jedhee jira ilma arsiiti. Taarrabamtellee intala arsiiti. Homaa rakkoon qabu qabeenyi hin saamamne amma balaan qiyyaamaan rabbii wanni gannutti bu'e tokko hin jiru. Mucaan bultii isiin keessa seenanii niitii isaa gadi gargalchan. Daa'ima isaa namni gadi hin gargalchine tiiktook kanarraa miidiyaa kanarraa hin argine. Reediin maal godhe? Kaleessa okee waa nu godhe. Aye, kaleessa dhufe nu arrabse kana waan nu arrabseef har'a gadi galabannee haasawaa jirra. Peengadda elgadda san dura hoo. Maal nu godhe mucaan kun? Kudhan yoo fuudhe mootummaan isa gaafatu hin jiru bar. Sigalee kudhan dubartii kudhan naa jaaladhee jira reedi na horata. Hin horadha jettee yoo wal amananiitiin wal wajjin jiraatanii wal fuudhan anaaf si maaltu uunu jechisiisaa sirraa. Dubaa hin teettee Kaayirootti akka waan bultii isaa beeytuutti itti haasoyti. Suudi Arabiyaa teettee akka waan Kaayirootti jiruu isaa bultii isaa beeytuu arrabsiti. Warri Kaayiroo keessa jiruu gadi baheen arrabsini. Sigalee kana jechuun ammoo wallaalummaadha. Kana jechuun doofummaadha. Kana jechuun barumsa dhabuudha.
Takaayo ofii quban qabne waggaa shanteettee haakii birrii 50,000 biyyaan qabdu. Tasammuun isii dhuufe dhiiraan. Garana osoo jannajjantu, garana osoo deemtu, garana silkii isii keessa himoo fi tiiktookii keessa buluuf nama arrabsuuf gad nama galabbatu malee beekumsa takka irraan argattu bara. Kanaaf hin gabaabsaa Arsiin ganda kabajamaa, Oromoon gandi kutaa 11 ganda kabajamaa. Akkuma dubartiin qaaliin ganda kam keessa iyyuu jirtu, dubartiin gadheen ganda kam keessa iyyuu jirti. Akkuma gurbaan qaaliin ganda kam keessa iyyuu jiru, wallaalaan jazbaan ka of hin beekne haati abaartee abbaan abaaree sigalee bishaaniin biyyarraa bahe haadhaaf abbaan of dadhabdee harree farda itti gurgurattee yoo nama ta'e haa ta'u jettee ka biyya Arabaa kanatti ergite malee ilmi sadarkaa qabu, ilmi namooma qabu, ilmi barumsa qabu gadi baheetiin haadha nama jalatti hin xiqqeessu, gadi bahee ganda namaa walitti hin buusu, gadi bahee jecha fokkataa hin fayyadamu. Sheeka kabaja, aalima kabaja, manguddoo kabaja, abbaan namaa abbaa kiyya yoo jedhe ni kabajaa jechuu. Ilmi sirna qabu, ilmi sirna qabu, intalli sirna qabdullee, intalli kabajaa qabdullee. Bara yaa akii intalli kabajaa qabdu, intalli jaalalaa miidhamte shintibeetii seettee boottii bara soo garaan isii maddaa'u. Ambatti mul'ifadhu jettee, diinatti mul'ifadhu jettee, intala kaayoo qabdu, intala kabajaa qabdu beeki intalli sun. Intalli sammuu hin qabne sirbi haroo inni dhufnaan silkii kaameraa kana qopheeffattee achi kaattee sirba saniin bootti. Haati irraan duune, abbaan irraan duune, obboleessi nagaa qaba biyyi guutu. Wanni isii boochisu gurbama akka keetii kan. Kan isiin boottuuf ammoo keessa namooma isaan laallee beeki. Surree inni godhatee qaaraa godhatee rifeensa tolchee itti erge kun ho'isumaan sammuun isii wareeramaa bula. Yoom bultii ofiitiif wareeramte, yoom jaarsa ofiitiif ilma ofii guddifachuuf wareeramte. Kaalkan takkitti dhaqee keessa kaa'u kanaaf maraatti. Kanaaf gandi Arsii kabajaa qaba. Intalli Arsii ta kabajaa qabdullee kabajaa qabdi, ta kabajaa hin qabne kabajaa hin qabdu. Ishiin Arsii waan taateef jecha anuuf jala hin qabu. Baalageen ka sirna hin qabne, ta kaayoo hin qabne, ta maqaa Arsiitiin banattee asirraa homa argite taphattabdu. Arsiis bakka hin buutu, suluhiyyuu bakka hin buune. Obboleeyyan tiyya warri tiiktooka kanarraa beekamtii qabda waan kanarratti dhugaan dhugatti haa dalaynu. Isinii jechuu barbaade dhiifama miira keessa seeneeti waa'een kenna baay'ee miira keessa nama galchaa keessattuu ijoollee si koommantu keessattuu dhalaa islaamaa kan dadhabsiisu wallaahi laallu dumtumaalii jedha maqaan. Salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waalaikum salaam wa rahmatullahi. Kanaaf waan akkanaa kana irraa osoo wal gorsine isin jechuu barbaadaa galatooma. Mee muddama qaba wallaahi bakka dalaga jira manuma kafeete ta'ee jennaan seenee yoo na hayyamtan daqiiqaa takka fudheetuma yaada kee dabarfadhee baa na hayyamtu. Haye okay galatooma sagaleen kiyyoo dhagaamee duraan dursee akka feete mana bantee yaada kana mallattuun baay'ee barbaachisaadha. Galatooma faadhu siin jecha wallahi ani reeftana mana wayii seenee akka nama saree ari'anii na baasan dhugaa rabbii ofitti gadde maa seenillee jedhee saalfadhee ba'e. Dhugaa rabbii dubbachuudhaaf eenyu mucaasan falmataa jedhama. Waan birilleef hin seenne dhugaa rabbii reediin balleessuu danda'a, dogongoruu danda'a. Garuu haati isaa waan reediin itti jiru, waan reediin fayyadamu quban qabdu. Yeroo ummaa isaa odoo suura isaa ka kophaa jiru, odoo suura isaa tokkokkii jala. Qeerroo achirratti qeerroo dhiifama afaan keessatti dhufa gizee lama odoo inni kadhatu wallahi gad darban na bira. Si dura ganna darban. Agartee? Qeerroon fakkeenyaaf nama kadhatu saree harkisanii gad darban keessaa tokko. Nam baasinaa jedheeni. Agartee fuudhanii na bileekanii baasuu qofaa miti. Maaliif jechuun barbaade tokkoffaa wanni gara na nyaate keessa yeroo isaan amaariffan wallahi waan akka amaariffa kanaan laal mee bar akka badsanuu anuuni badee ka intala da'e badii lammataa ka intala da'e moomaji anuuni badee ka intala ta'e badii lammataa ka intala da'e jette waluu arrabsanii hayyee walaa arrabsanii yeroo amaariffaan akkasitti osoo diina qabnu odoo miidiyaa kana diina wajji fayyadamnu ilmi sikkoo mandoo keessattuu ilma Arsii ta'ee haadha isaa gurbaasa wajji garagalchee yeroo inni amaariffaan akkas godhu waan kana caalaa nama qaaneffachiisu wallahi saalfadhee bahee miidiyaa san achuma jala jechuun deebina biloo kani yaa jara kenna ani yoo dogongore ummaati yaa madadheeti miti ammallee waan gadde keessa yeroo intalti shamaraa rabbi isin hiikin jette mee safuu haga nagahu wallahi duudina cite aboo Oromoon kalee dhala bineensa mukallee dhalaan hin dararini jetti yeroo du'aayi namaaf godhan ilma namaatti milaale dhalaan bineensa muka jirullee rabbiin dhalaan immoo korin jetti isiin tun bordhaluuf deemti rabbuu nagaan isin hiikin jetti intalti shamaraa ta akka isii achi keessa teette maali qiyaaman buute haga nagaye ani kanaaf
galatoon mubbeessa kee ulfaadhu wallahi mana hedduun seenu garuu micaan sunillee ilmoo si komandooti ka afaan amaariffaatiin akkasitti arab sunillee yookiin agartee nu fakkaate ilmoo si komandoo ta'uu danda'a garuu wal isin beekuu qabdan takka beekaa hedduun nu salphisuudhaaf nama nu loluu fakkaate wallahi nu salphisanii jiran miidiyaa kanarraami nu galchaa jiran maaliif yeroo intalti shamaraa akka malee jecha jettu intalti tun intala si komandoote arsiidha nuun jedhaa jiru kalee olumaa onni ragaa baate bar intalti tun bar intala arsiiti jedhanii barga qabanii mee viidiyoo sheekota adda addaa dhaggeeffadhaa kanaafin jedha galatoo ulfaadhu hagan irra jechuun barbaadu wallahi bakka haadhaa san qalbiin na cabee osseene malee inuun seenuwan nami maaltu eegas immoo yaada dhii hagan dubbifne haye galatooma maal jechuufi carraa namaa kennaa yaada takkatti ho'i dabalee carraa namaa seenanii kennaa isin irratti illee baay'isu baay'ee haasa'e wanti an jechuudha barbaadu fakkeenyaa fi ijoollee arsii haadha teessan akkas yoo jedhan adda waamanii haadha Hamzaa hin jenne haadha Qeerroo hin jenne haadha Biig Baalee hin jenne jarana maal gootanii arraba ufitti asarkiftan akka maagneetii mee sammuma teessan tanan jabee salaala yoo namni waa isin hin jedhe haadha addatti baasanii haadha Oromiyaa yookiin haadha Hamzaa haadha Qeerroo haadha Biig Baalee kan adda baasanii namni waa jedheen hin jiru kan achumatti qabadha inni lammaffaan ammoo warroota asirraa suuraa nama guddaa nama haadhaa beekaa gargalchan wallahi lazim irra deemee laalee jira gariin warra yoo isuma laaltu jechuudha wallahi billahi isuma laaluu si jibbisiisu argama isaatu argaa namaatu hin qabne waan kotota ta dubartiillee yoo isii laaltu yoo afaan addaan qabattu inshaallah waan maal jedhee afaan keenyaa sun fakkaatu marattu nama arrabsa takka sun maratti inni lammaffaan immoo ijoolleen teenna warri haadha namaa gadi gaggalchanii arrabsanii jettanii aartan hin dhaarinaan isiniin jedhe deemtanii illee hin kadhatinaa wallahi billahi dhugaa isinii hima jecha kana qabadhaana yoo dhugama nama taatan jecha kana naa qabadhaa hin kadhatinallee hin dhaarinallee birallee hin dhagginallee hin laalinallee maaliif jennaan ana haati tiyya haadha tiyya obboleessa kiyya dhimma kiyyaaf waggaa 18 booda anumatti itti gaafatama malee namni tokko itti namaan gaafatamu kun ummata akkasitti yaaduu miti danda'amu taatu tiktookii isaa san jaamsuuf qophii xumurree jira takka lammaffaa dhugaa waliin somnu dubbaan dhibbatti asirratti uf hin saannu uf hin mul'ifnu uf hin guddifnu uf gadi qabnee namaa gaditti akka rabbi nurraa jaalatu jiraanna malee akka namni nu jaalatuuf asirratti wacuu hin qabnu lammaffaa haadhuma isaa inni haadha namaa arrabsu sun as bahuuf jirti sadi jedhanaa qabadha as bahuuf jirti eebbiin intala sanii as bahuuf jirti maatiin isaanii guutuu wallahi lazim irraa dalagaa jirra maatiin isaanii guutuun as bahuuf jira kun ammoo dhaaduu miti qabatamaan akka feete miskiina rabbi hadha na dhageettan miskiina fakkaate waan inni qopheessaa jiru jechuudha isinis as bahuuf jirtan inni sadaffaan ammoo ati maatii nama akkana jettee asirra teettee hadha biyya arabaa jira namnatti hin qixxaawu jettee maatii nama arrabsite wallahi qorsi keessii godhamu maatii kee irratti qophiidha maaliif jennaan yoo Hamzaan haadhatee arrabseef yoo Hamzaan si arrabse Hamzaa qaqqabdee dhukkee irraa kaasu waan jiru dhukkee irraa kaasi gaggargalchi garuu maaltu haadha Hamzaa bira naa fide maaltu obboleessa Hamzaa bira naa fide maaltu obboleettee Hamzaa bira naa fide Hamzaadha kawaa balleesse sila kanaafuu kuni yeroo dhiyoo keessatti hin xumuramaa arguuf teettanii arguuf jirtan kuni dhaaduudhaan miti dhibbatti waan ta'uu dhalli qabu warra asirraa shin'aa fakkaatu shin'aa wallahi lazim nama fakkaannetu haadha namaa gadi gargalchee haadha namaa nama tokkoof jecha arrabsa haadha teessa walitti qabee arrabse reediin kaleessa haadha guutuu arsii yoo arrabseemi arsii warra ijoollee arsii tokko arrabseemi haadha beluuti jedhee si arrabse maaliif haadha tee ofitti qabdaa arraba isa keessa bee maa haadha teetitti fiddee haadha tee arrabsiifta haadha tee nama arrabse maa jetta akkami haadha keessan mara arrabse haadha keessan hin arrabsine yaadani haadha tee hin arrabsine fakkeenyaaf ani hafarsoon yeroo barbaade baaleen dhukkee irraa kaasee arrabsa hin beektan simmarti keessan nuna taasiftan wallahi lazim guyyaa tokko niyyaatti badeen beeku dhalataa baaleetti na beektan heddiin keessan niyyaatti badeen beeku akka nu laalee biraltan maaliif sinitti fakkaate bakka waan namni kun onneedhaan nama kan arrabsamu
afaanitti namni kun gubee nama kana arrabsamu ijoolletti aarsee sababa kana nama arrabsamu ka jedhu hin hubadha keessatti uf xiinxallee bira tara ijoollee baala arrabsitu guyyaa tokko seenee illee seenu amma qeerroon faati ebaluu faati achi seennee akkana gad nu darbanii akkana nu godhe jettanii wallaahi duruman seeman achi maaliif jennaan uf kabaja yoo ani uf kabaja maatiin kee kabajam achi ol seenee waan waa jedhe haadhatee akkas godhinaan jedhan sababa kiyyaan haati kee arrabsamti dursuma nama wallaala bira hin dhaqinaa nama jazbaa bira hin dhaqina nama waa'ee mi'aa haadhaa beeku bira hin dhaqina hin beekne bira hin dhaqina nama mi'aa haadhaa hin beekne bira hin dhaqina nama jiruu fi hin beekne bira hin dhaqina nama osoo achuuf duuba as qab jetteeni insha Allah zayitiin ni fayyadamu keessatti tiisifni 50-60 keessa galu nama jiruu fi jiraatu keessa hin dandeenye nama suuraa ofiitiin as bahee haasa'uu hin dandeenye nama suuraa namaa fayyadamee haasa'uu danda'u bira hin dhaqina jechi kee kan ijoolleen teennallee jala seentanii hin laalina yoo dhuguma haadha qabaatte yoo dhuguma haadha irraa baatan nama san hin deeggarina sappoortiin godhina hin arrabsina waa hin jedhinaa ni deemaa bira jalan dhaan taa'ina kanaaf isaan akkasii sun isinillee hin aarsin isinittillee hin dhagamin duriyyuu isaan osoo barandaa jiraatan osoo barandaadhaa gara manaa hin deebi'in akkasumaan jiruun tarteef gara baharaa kanatti toranii gara biyya ambaa kana keessa bahan malee haadha biratti hin guddanne haadha irraa hin dhalanne haadha biratti hin guddanne gonkumaa namoonni akkasumas silaa haadha irraa dhalatanii haati ofii ofitti qabdee irraa dhiixxee mucaakii jettee nyaata kenniteefi meeqa kamtu qorsoo kubbaayaan safaramnee addaan nu qooddee nu guddiftaatteen maa dagattan as dhuftanii jiruu ruuza arabaa keessa galtanii maa dagattan kaharra haati teen abbaa haadha qabeenya abbaan keenya abbaa qabeenya meeqa kam qorsoo kubbaayaan addaan qoodanii nu guddisan meeqa kam mooyyaa ambaa tumteetiin haati guddiste meeqa kam gandara deemtee waa kajeeltee haati si guddifte maa kan wallaaltan isaan haadha namaa gad gargaltanii haadha namaatu waa jedhan wallahi lazim nama barandatti haadha ofiitu gonkuma haadha waa'ee haadhaa hin beeknedha silaa haadha ofii beekanii silaa haati isaanii akkasitti waliin rakkattee guddifte ta'e haadha tamuu miskiina badee fuudhanii gadiin gargalchan kanaafuu maal jechuu barbaachisne fakkaatti namoota akkanaa kana jala deemtanii sappoortiin godhina hin laalina hin daawwatina jalaa baha deema abbaa abdii fa'a laalaa warra taphata warra geemi fa'a laalaa deemaati deemaa isinuu mana keessan banadhaa haasaa dhimma dhuunfaa keessaa bahaati kanaafuu warroon akkas dalagaa jirtan wallaahi waliif tenna waliif taa'uufis jirra waan biraa hodhuu dadhabu dorgachiisuu dadhabaa jedhani jibichi dhaadate yoo hodhuu dadhabe dorgachiisuu dadhabaa jedhan yoo ammoo isin arguu dadhabne isin jaamsuu hin dadhabna sirra hin jaamsina akka isin jaamsinu immoo hadharraa eegallee waan guunne tiktok keessan hin jaamsina ofii of diddan waan ta'eefi yaada keessan baawar keessa jirtan dhiifama. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hamza, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu. Jira nagaa alhamdulillah. Maa jiraattu maa saataan kun baay'ee nama naarsuu barummata. Yaani akkuma akkatti beekti harkatti kaasa fi jetteedhaan Oromoon akkatti beekama santu beekumsa itti fakkaatee diinqatti haadhaaf abbaa hambisuu dhooga malee silaayyuu eegaa rafsan eegaa haasa'uu namichuma sanarraa haasa'e kamana banatullee kammoo sababicha qabullee ana akkana na godhee jedhe sababuma saniin gadi hin bayan dhimma abbaa odoo abbaan ofirra jiru namni gadi bahee irraa haasa'uunu wallaala malee isa beekumsaa natti hin fakkaanne osoo haati dhimmaa banatteetiin dhaqanii yookaan obboleessi yookaan durbii yookaan akka gandaatti reeditti baqatan jedhamee ni danda'ama garuu dhimma haati odoo jirtu namni irraa dubbatuun duune nama baddaa kana yoo namni irraa haasa'uun sunuu du'aa amma zabana abbaan hin cal'ifatan biraatti irraa haasaa waan ta'eef kuni baay'eetti akka gorsaatti deemaa jirtan moo akkamitti deemaa jirtan isiniin jecha asumaanii namoonni hedduun keessa jiran waan ta'eef dhiifama yaadallee isinitti hin baay'isu. Baay'ee namni kennaa fuuloo guddifata tahaa waan immaan isaatu nama dhibaa dhugaa namoonni biyyoolee keessa wal beekanii akkatti ol bahee mana banatee wal arrabsaa waan immaan nu dhibee akkatti ilaalaa irra tarii immoo yoo arsii jira walitti maqaan nu qabaatiin jira yoo kutaa 11 keessaa baanii gandatti galanii asuma fuudhanii obboleessuma ofii ka fakkaatu
yookaan niitii jala as qoodanii isa san caalaa itti aananii akkatti irraa haasa'a yookaan immoo isa wajamaa lamaa wal jaalate san akka waan jara lamaan irra beekaniitti haasayan. Garuu baxaam nama dhiba kun Oromoo wallaahi wanni kun gaariilee natti hin fakkaatu ginkaa waan godhu faalee qabbeekaa uummanni waan inni ta'ina dhibeemee gorsaan geggeessaa jira yeroo baay'ee himan dhabani dhagaa dhabanii natti fakkaatti malee dubbi kanuma rakkoo isinirraa dhaaba dhiifama achi. Galatoomii gaarii ta'e galatoomii iddoo ulfaadhu yeroo duraa yaada keessan baha. Itti fufa uummata. Warroonni saafii moo haasa'e yaada kee. Salaamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Taaftaa godhamee na qabu eegala fakkaata jawaalli yallee nu fayyadama hin finjire jawaala chaayinaa fayyadama ijoollee. Taaftaa na godha. Akka feete galatoomii yaada gaarii waan gaarii qopheessite kun yaada akkana qophaa'uu qabudha. Dhugaa hawaasni keenya maal keessa jira eessa jira yoo jenne baay'ee waan gaafii namatti ta'udha. Namni social media akka fayyadamu waa irraa barataati yeroo barattutti barumsa san adada kilaasii dabartuun barnoota san dabalataa deemta. Social medias akkasuma namni ka fayyadamuuf waa irraa baratuu fi bifa qulqulluu ta'e waa irraa baratudha. Garuu hawaasni keenya doomaa deemaa jira. Jazaan amma ooleen bulu nam tokko gaafa social media jalqaba irraa banatee fayyadamurraa nama arrabsaa yoo ay ka dhufu taate wallaalaan isa duubaan dhufullee nama arrabsuu irratti illee je'ee ay baya akka waan nama arrabsuu saniin beekamtii argatu akkasirraa ay baya. Ati maatii kee haadha abbaa kee walmaagala faamilii kee ka gara social media yookaan suuraa isaanii poosti gootuuf akka dhaloonni dhufullee atillee mobaayilli si harkaa gubatuu danda'a. Waan garaagaraatiin si harkaa baduu dandeetti wantoonni footoo garaagaraa wanti namni feesbuuk ofii jala yookaan kaa'uuf atillee waggaa dheeraa booda yoo laalte yookaan dhaloonni si duubaan dhufullee waan waggaa 50 yoo ta'e akka laallamuufi. Dhugaa kun baay'ee nama sodaachisaa yoo amma maatii ofiitii iyyuu gara miidiyaa kana fiduunuyyuu baay'ee ulfaataadha. Namni tokko immoo duniyaa irra jira tokko hin jiru. Haati namaa keessattuu iyyuu sadarkaa guddaatti haadha ofiiti ka laallamu. Yookaan nama qabrii jiru ta'a nama kana keessa hin beekani oluma fuudhanii gaduma deebisanii waan arrabsan. Yookaan ati gubannaan haadhateeti haati ta'ee yoo duniyaa irra hin jiraanne gubannaan haadhateeti jireenya keessa dhoggee dalagatu wallaaltee duniyaa feete yoo qabaatte duniyaa san nyaatuun sitti toluu dide yaada haadhateetiira. Oluma fuudhanii yoo haadhateetan akkas godhan maaltu sitti dhaga'ama waan jedhu. Reediin fuudhuu danda'a mirga isaati. Reedii ka arrabsaniif maaliif intala san irra fuudheedha. Dhimmi jiru maaliif fuudheedha intala san maa gadhiiseedha. Haati reedii hoo eessa? Gondar irraa dhufte haati reedii. Haati reedii asiidha tagalii argalchan jechuudha. Nama guddaadha. Kanaafuu yoo reedii yaadanii yoo laalte reedii yaadne osoo reedii yaadanii reedii afaaniin arrabsanii cal'isan yoo dhimma irraa qabaatan. Garuu haadha isaa abbaa isaa gadi argalchuun maaltu fide daa'ima isaa. Kanaafuu hawaasni keenya doomaa jira. Namni beekamtii qabdan miidiyaa kanarratti laalaatii waan kana akkuma isaan garee ijaaratanii nama 100 meeqaan ta'anii waan jedhan sanitti akkasi ijaaramee bifa qulqulluudhaan akkasi ijaaramee tiktookii isaanii guyyaa takkatti dhabama godhaa deemudha. Wanni kun akka malee hin gabaabbatu jechuu barbaadeeti galatoome. Ayyee galatoomii biroo kiyya soosiyyaa asii haasa'ee atillee yaada gabaabaa haasaa maaliificha wannoo ta'aa jirti. Yaada gaggabaabsaa biroo kiyya galatoomii iddoo ulfaadhu yaada bareeda.
سوسي هاسي وروني جلكنا والهاجرتن وفيق اللاتشو سقالين كين جرامي وفيق اللاتشو وللينا قنكما منكم من يتولاني متي من يقرساتي من تقماتي من جالالاتي من يتولاني متي أنا علم السباتي من علم قنداتي متي إيه أنا بيكا وللينا قومنتي ولرتهن كابينا إنو نو هندي قرون دوغا دي قرمالي إنو نو برن نابد دوغا برن نابد وانتيف وولرتهن كابينا قومنتي تكتكان سنرقا يروانتيف وولرتهن كابينا أكسم وركيس يرتني سغلين نقامو سغلين كيجرا ور بدي جرتا مو هما كي نجرا سغلين كي هما كي اسامو سغلين نجرا ني دغاما كي دغاما ايه نوتيس دوغا دريتي ان دغامه شبكان سغرو كما di dem ya ko kabagaro shabakan ka kabojira ijoollee taaftaaf naa godha yoo ammoo tuyyuu kaasa galan keen dhagahamne fi nama keessummeessuu hin dandeenye ta'e inni isa ofirra kanaati ani wanti jechuudha barbaadu yoo jiraate ofirra dhaabadhee taaftaaf naa godha sagaleen kee yoo jiraate tokko keessaa finaasa'a yoo sagaleen kee jiraate murtaadhiisa baay'ee haasa'e badi amma sagaleen kee Turki kita akkam akka godhu hin beekne de deebi'ee hin dhagahamaa amma hin dhagahamaa amma ni jira lakki ni dhagahamaa warri haadharree di argatanii rabbi sodaadhaa isheen akkasii waa'ee reediitii fi waa'ee haadha reedii irraa wanti dubbadhu yoo jiraate isa dhumaa ammoo dubbii guddaa dubbadhee jira